Ayyaanota ganamaa Oromoo bari'uu birraa himan keessaa muraasa. Wayita birraan bari'ee ifni abdiin guutamee dhufu, wayita habaaboon dhootee urgaan uumama sooru, wayita bokkaan ulfaata sun qaqallatee dirreen dirra jabeeffattu, wayita laggeen guutanii fira gamaaf gamanatti addaan kutan sunniin gadi galanii nama ceesisuu jalqaban, wayita dargaggeechi goofaree isaa filatee sirbaaf qalbiin sisiphistu, wayita abbaan daalee farda isaa sooree gurufaaf of qopheechuu, wayita dargaggeechi kaadhimmachuuf qarree itti ilaallatu, kan kaadhimmate immoo fuudhuuf itti of qopheechuu. Walumaa galatti birraan waqtii ifaa fi abdii namaaf kennu, waqtii qaamaa qalbiin ilma namaa akkaan of jaalattuudha. Uummata Oromoo birattis bifa adda addaatiin ayyaanota garaagaraa kabajuudhaan waqtiin birraa jaalatamaan kun simatama. Ayyaanota waqtii birraa kabajaman kanaan wal qabsiisee hayyoonni Oromoo hedduun waadanuu jedhaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota Sagalee Dirree Shaggar akkam jirtu? Baga nagaan birraatti baatan. Sagantaa hundee Oromummaa keenya har'aatiin waa'ee ayyaanota Oromoo waqtii birraatiin wal qabsiifamanii kabajamanii qabannee isinii dhiyaannee jirraa, itti dhiyaadha. Birraan kutaalee Oromiyaa hedduutti haala adda addaatiin simatamaa kabajamas. Naannawa Tuulamaatti warri dhiiraa iyyooshee daree daraar birraa daree jechaa bari'uu birraa faarsu. Gamtaadhaan wal gurmeechaniis ulee isaanii qabatanii utaalanii sirbu ni dhiichisu. Shamarranis gama isaaniitiin hadaa birraa yaa sherree koo qarree durbaa baaliin haaduu, kutaa koo kutaa miiccan jirbii, kuraa koo kuraa miidhagditti jechuun uumamas namas waaqa uumaa isaanis faarsuun galateeffatu. Ayyaanota fooliin birraa yoo dhufu kabajama keessaa tokko ayyaana masqalaati. Ayyaana kanarratti shamarran akka ayyaana Ingicaa yookiin qunnii buqqifannaa qe'ee namaarra deemanii hin sirban. Masqalli Oromoo biratti mootii ayyaanaa jedhamee waan fudhatamuuf akka ayyaana bara haaratti ilaalamaa jedhu obbo Dirribii Damsee. Hiika ayyaana masqalaa Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaatiin akka lakkoofsa biyyattii fulbaana 17 kabajamu waliin waan wal qabatu hin qabu. Ayyaanni kun ayyaana ganamaa Oromooti jedhu. Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa hogbarruu fi aadaa kan ta'an Dr. Darajjee Fufaas ayyaanni bara haaraa Oromoon qabu bu'uurri isaa bacaqiin gannaa darbee booqan birraa dhufuudha jedhu. Oromoon ayyaanota ganamaa jalqabee ayyaaneffatu 27 qaba. Guyyaa kamirra ayyaanota 27 keessaa inni kam akka kabajamu kan murteessu warra ayyaantutii jedhu Dr. Darajjeen. Ayyaanonni kunneen Tabulaa, Talbaana, Aduulaa Duraa, Ruuda, Rurruma, Argaajima fa'aa jedhamee maqaan kan beekamudha. Guutuu Oromiyaatti ayyaanota maqaa wal fakkaatuun kabajaman keessaa kunniin adda dureedhas jedhu ogeessi kun. Ayyaanonni ganamaa Oromoo kunniin kaan dagatamanii kaan ammoo bifa ganamaa isaanii dhabanii kan ayyaaneffatamaa jiraniif guyyaa akkasiitti kana kabaji jedhamee Oromoon waan dirqisiifameefi jedhan. Oromoon kaan ammoo ayyaanotuma Oromoo ganamaa kana sababa amantiitiin itti dhiisee jedhu Dr. Darajjeen. Oromiyaa keessatti bakka tokko tokkotti ayyaanonni ganamaa Oromoo kan akka Taaboree, Ingicaa yookiin qunnii buqqifachuu, Garanfasa yookiin Mucucoo, Ateetee, Irreecha, Masqalaa fi kan kana fakkaatan naannolee muraasatti ammas ni kabajamu. Ayyaanonni kunniin gariin ganni dukkanni darbee birraan bari'uuf ta'uu ayyaanota akeekanidha. Waqtiin gannaa darbuu wajjin walqabatee malkaatti bu'anii irreeffachuun wantoota Oromoon aadaa isaa ganamaan bari'uu birraa simachuu isaa itti mul'isu keessaayi. Garanfasa yookiin Mucucoo. Ayyaanni kun hagayya 15 fi 16 keessa ayyaana ijoollee fi shamarranii ta'ee akka jala bultii dhufaatii birraatti ilaalama. Ibsaa ibsuun ayyaaneffatama. Ejersa yookiin laaftoo muranii lafa waltajjii gosaatti dhaabuun gara galgalaa daa'imman ibsaa gubanii sirbuun ayyaanni Mucucoo yookiin Garanfasaa yookiin Masqala Oromoo kabajamee oola. Kormi ganna qotaa ba'e wayita birraan bari'u gadhiifatee waan gaansuuf korma cirrii godhi rimaa haphee godhi jedhamee eebbifama. Ayyaanni kun yeroon qotiisaa darbee qotiyoon kan itti hiikamu gindoon kan itti fannifamuudha jedhu. Qunnii yookaan ilillii buqqifachuu yookiin Ingicaa. Ayyaanni kun ayyaana dubarri hin heerumin yookiin durbi qarree hiriyoota ishee waliin marga lalisaa yookiin qunnii jedhamu buqqifachuun mana ollaa fi firaarra naanna'uu raabsaa fi sirbituudha.
naannoo Oromoo Maccaatti shamarran kan qunnii buqqifatanii sirban ganama barii guyyaa ayyaana mucucoo akka ta'e obbo Dirribiin ni himu. Shamarran kun mana namaarra deemanii hiyyoo yaadaree hoo jedhanii yoo sirban mataa isaanitti dhadhaa dibamanii itittuu dhuganii nyaatanii quufanii eebbas argatanii galu. Yeroo ammaa kana bakka tokko tokkotti aadaan kun wal makaa dhufee maallaqa fudhatu malee dhadhaa dibuu fi itittuu dhuguun hafaa jira fakkaata. Irreecha birraa yookiin irreecha malkaa. Duudhaalee Oromoon ittiin beekamu gurguddoo keessaa tokko kan ta'e irreechi ummanni Oromoo waaqa kadhachuu fi galata isaa galchuuf jecha tulluu fi malkaatti ba'uun kan irreeffatudha. Arfaasaa tulluutti ba'uun roobaa fi nagaa kadhata. Uumaa isaa galateeffatas. Birraa ammoo malkaa bu'uun galata galcha Oromoon. Tulluu waa malee lafa diriiraan caalle darbees waaqatti kaluudha. Kanaaf itti baanii yoo kadhatan irruma caalaa dhageettii waaqaa qaba jedha dhugeeffannaan Oromoo. Malkaanis yeroo birraa ni taliila. Kanaaf mallattoo qulqullinaati. Bishaan yoo dhugan lubbuu namaaf ta'a. Yoo dhiqatan nama qulqulleessa. Yoo dadhaban hafuurri isaa amilee namaaf ta'a kan jedhus amantaa ganamaa Oromooti. Bishaan lubbu qabeeyyii uumamataan maraafiyyuu bu'uura jireenyati. Kanaaf Oromoon madda bishaanitti yeroo hundaa kan irreeffatu. Akka guutuu Oromiyaatti irreechi waggaatti yeroo lama arfaasaa fi birraa kabajamuun kan beekamu ta'us irreeffannaan garuu jiruu fi jireenya Oromoon adda ba'ee hin beeku. Yeroo rafan, yeroo kaan, yeroo manaa ba'an, yeroo galan, bakka qotiisaatti, bakka lolaatti, yeroo fuudhaa fi heerumaa taatee hundarratti irreeffannaan ni jira. Abbaan Gadaa duraanii Tuulamaa Laggasaa Naga'oo irreechi akaakuu afurii hunduu walitti kufee waliin marsaa jedhan. Kan jalqabaa irreecha manaati. Irreecha osoo hin deemin dura sirna manatti raawwatamudha. Ittaansee irreecha malkaa kan birraa ji'a fulbaanaa keessa malkaatti irreeffatamudha. Inni sadaffaan irreecha dirree jedhama. Kun immoo irreecha birraatti aansuun kabajama. Kan itti aanu yookiin afraffaan irreecha arfaasaa kabajamu irreecha tulluuti. Kun immoo kan ummanni Oromoo tulluutti ba'uun waaqa isaa rooba kadhatudha. Jedhan. Ummanni Oromoo arfaasaa yeroo caamsan hammaatu tulluutti ba'uun waaqa isaa rooba kadhataa jedhan. Ganni roobee kan faca'e margee dagaagee lalisee asheetee lagni boora'ee guutuu wayita birraa taliilu ammoo malkaatti ba'ee galata galchaa jedhan. Haala kanaan sirni irreeffannaa lameen walitti hidhatanii raawwatu jedhan hayyoonni kunneen. Irreecha tulluu yookiin irreecha gaaraa kan arfaasaatti irreeffatamu. Irreechi tulluu arfaasaan fuula deeffatee torbee jalqabaatti irreeffatama. Kan malkaa ammoo birraan bari'ee torbee dhumaa ji'a fulbaanaa irratti irreeffatama. Irreechi waan waggaa eegee yeroo lama yookiin sadi irreeffatamu qofa miti. Adda addummaan isaa inni waggaatti yeroo lama irreeffatamu sirni guddaan qophaa'ee kan Oromoon iddoo mararraa walitti dhufuudha malee Oromoon waan raawwachuuf jedhu hundarratti waaqa ni kadhataa, ni galateeffatas, ni irreeffataa jechuudha. Fakkeenyaaf namni yeroo qonnaaf lafa haaraa baafatu achitti dhibaafatee irreeffata. Kun jaarii jedhamee beekama. Yaa Waaqayyo dachee qonnaa kana naaf milkeessi jedhee kadhata. Yeroo sanyii baasu, yeroo fuudha fi heerumaa, yeroo deemus ni irreeffata. Milkii kadhata. Dubartiin yeroo ateetee borooshititti ni irreeffatti. Osoo karaa deemtuu akka carraa malkaa yookiin tulluutti wayita baatus irreeffattee dabarta. Kanaafuu irreessi jiruu fi jireenya Oromoo keessatti guyyuu kan raawwatamudha jedhan. Inni arfaasaa tulluutti birraammoo malkaatti ba'anii irreeffatan wayita waqtiin geeddaramu kan Oromoon gamtaadhaan walga'ee irreeffatudha. Hayyuun antiroopooloojii Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoon dur irraa kaasee malkaawwanii fi tulluuwwan naannoo isaa jirutti irreeffata. Balbalaan, ollaadhaan, gosaan, odaadhaan irreeffataa ture. Ammas ni irreeffata. Garuu akka waliigalaatti immoo waggaatti al tokko Bishooftuu Hora Arsadiitti irreeffata jedhanii turan kana dura. Ayyaanni masqalaa ba'ee sanbattan itti aanan irreessa kabajuun kan baratamedha. Garuu yeroon guyyaa irreechaa kun maaliif akkana ta'e yoomirraa eegalee akkas ta'e? Irreechi dilbata guyyaa masqalatti aanee dhufurra kabajamuun dirqama miti jedhan obbo Dirribiin. Irreechi dirqama dilbata ta'uu hin qabu. Kana kan murteesse boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaati. Yeruma dhiyoo kana murtaa'e aniyyuu quban qaba. Ani miseensa boordii miti malee jedhan.
akka naannoo Tuulamaa kanatti masqala gubdee bariituusaa qeedhaa hin baatu yookaan qeerraa fagaattee hin deemtu olmaa jirta. Har'a masqalli gubatee borumtaasaa gosti ba'ee hangafti walga'ee cilaatti gubaa addatti dibatu walitti tufanii wal eebbisu. Gaafa bultii sadaffaa ammoo yeroo ijoollee dubaraati. Dubarri dirreetti baatee dirree sin gabbisaa na gabbisi sin bareechaa na bareechi jetteetu bakkee baate sirbiti. Erga kun hundi xumuramee booda malkaa bu'anii irreeffatu jechuun akkaataa hariiroo masqalaa fi irreechaa ibsan obbo Dirribii Damsee. Akka falaasama Oromootti gaafa Aliwaatoo seenu irraa eegalee ayyaanni qe'eetti gala. Aliwaatoo obba'ee masqalli kabajamee erga ijoolleen durbaa dachee faarsitee booda ayyaanni malkaa fi gaaratti gala. Achi booda irreeffatama malee dilbatan eegu irreechi. Boordii waldaa Maccaa fi Tuulamaa masqalli ba'ee dilbata itti aanu irreechi akka kabajamu wayita murteessu yoo ayyaanonni lameen guyyaa lama walirraa fagaatan qofa ta'uu ibsee ture jedhan. Fakkeenyaaf osoo masqalli jimaatarra bu'ee irreechi dilbata hin kabajamu. Sababni isaa guyyaa lammaffaa sanbati guyyaa ulmaati. Guyyaa sadaffaa dilbati guyyaa shamarran ba'anii dachee faarsan jedhan. Kanaafuu yeroo akkanaa irreechi dilbata torbeetti darba jechuudha jedhan obbo Dirribiin. Gara fuulduraatti ayyaanni irreechaa dilbataan osoo walitti hin hidhatin matuma isaa danda'ee yeroo isaa akka durduriitti jiruun akka kabajamu ta'uu qaba. Garuu masqalaa walitti ni hidhataa jedhan. Dur ayyaantonni Oromoo urjii ilaaluudhaan guyyaa irreessaa murteessu. Amma garuu namni akkuma isaaf mijatutti ayyaana masqalaa baasee dilbata itti aanu irreeffata. Ayyaantun ilaalee guyyaa irreessaa murteessuu dhabuunis duudhaa hir'ate keessaatii jedhan. Irreeffannaa jechuun waan waaqni arjoome hundaaf galata galchuudha kan jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa. Waaqaaf galata galchuun hoggayyuu jiruu fi jireenya uummata Oromoo keessa jiraa jedhan. Irreechi gabaabumatti amantii Oromooti kan jedhan Dr. Gammachuu Magarsaa jiruuf jireenya Oromoo waliin walitti hidhataa jedhan. Hawaasni Oromoo aadaa mataasaa qaba. Amantiinsaas aadaa isaa keessa jira. Keessattuu uummanni Oromoo aadaa isaa seera uumamaatiin waan wal qabsiisuuf irreechi dhugeeffannaa isaatii jedhan. Dur Oromoon wayita irreechi ga'u torban tokko yookiin guyyaa 9 dursee sirnoota raawwatu qaba ture jedhan Dr. Gammachuun. Torban guutuu soomee waaqaaf galata galcha. Kan wal dhabe araaramee waliif dhiisee garaa qulqulluudhaan gara bakka waaqni qulqulleesse malkaa deema. Irreechi iddoo qaamaa qalbiin itti qulqullaa'anidha waan ta'eef jedhan. Namoonni mufannaa walirraa qaban hamma walitti araaramanitti iddoo tokkotti hin irreeffatan. Guddoonni fi abbaan malkaa bakka irreessaatti namoonni mufannaa walirraa qabdan har'uma waliif dhiisaa jedhanii kan gaafataniif kanaafi haaloo garaa kaawwatanii waaqa qulqulluu kadhachuun waan hin danda'amneef yookaan waliif dhiisaa yookaan ammoo keessaanuuf baa waaqa nutti hin hammeessinaatii jedhu manguddoonni Oromoo battala dirree ulfoo sanirra ga'anitti waaqa isaanii kadhatanii irreeffachuu isaaniitiin dura. Kanaafuu bu'aan guddaan irreechi akka hawaasummaatti qabu yoo xiqqaate Oromoon wal mufate waggaatti yeroo 2 waliif araarama jechuudha jedhan. Yoo namni walitti araarame waaqnis namaaf araarama jedhee waan dhugeeffatuuf qama araara buusa Oromoon. Amma sanatu dhabame. Oromoon baay'inaan bakka tokkotti waan walitti bu'uuf eenyurraa mufii akka qabu baruun baay'ee rakkisaadha. Garuu nama walga'ee irreeffatu dabaaluun ammoo milkaa'ina guddaadha jedhan. Bishaanirraa lubbuu argatu yoo dhugan fayyummaatu argama. Yoo dhiqatan ammoo ni qulqullaa'u. Malkaarraa hafuura fayyummaa hafuura nageenyatu argama. Tulluun ammoo lafaa oli. Waaqni raajii akkanaa uume galatoomi jedha Oromoon jechuun uummanni Oromoo maaliif akka malkaa bu'uu fi gaaratti ol ba'ee irreeffatu maal irraa argachuuf akka kana raawwatu yoo ibsan Dr. Gammachuu Magarsaa. Ayyaanni irreechaa birraa barii malkaa saaqachuun kafiraa fi fidanoon itti wal argan ayyaana waaqa uumaa ofii itti kadhatanii fi itti galateeffatanidha. Kanarraaf qabanne xumurree habaaboo birraa nagaanuuf falaa horaa bulaa deebanaa.